waraanni TPLF fi lola jalqabeen naannoo Tigraay bakka Salaamaataa jaamtuu fi Walqaayitti ifaa ifaatti dhukkaasa jalqabee jiraachuun dhaga'ame. Sababa lola waraanni Tigraay jalqabeen daandiin xayyaaraa Itoophiyaa bararaa isaa magaalaa Finfinneerraa gara magaalota Tigraayitti taasisu yeroo hin beekamneef dhaabee jiraachuun gabaafame. Tigraayitti haala nageenyaa yaaddoo uumeen maamiltoonni baankiilee maallaqa isaanii baafachuun hiriiran hanga guyyaa lamaatti kan isaan eeggachiisu yoo ta'u, baankiin daldala Itoophiyaadhaa immoo qarshii 2,000 ol maamiltootaaf kan hin baafne ta'uun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nagaa fi salaamanni keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isinitti himne hangafoota oduu Lammii Miidiyaati. Amma bal'ina oduu isinitti hima. Lolli kaaba Itoophiyaatti waggaa 3 dura mootummaa federaalaatii fi humnoota Tigraay jidduutti jalqabee ture amma bifa haaraan irra deebi'ee haroomuun dhaga'ame. Humnoota mootummaa federaalaatii fi humnoota Tigraay jidduutti walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mudate waggaa 3 waliigaltee Piriitooriyaatiin dhaabbate amajjii 29 bara 2026 ganamarraa humnoota mootummaatii fi Tigraay jidduutti wallabdeen ammaas ka'ee jiraachuun himame. Akka gabaasaalee miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaa gabaasaa jiranitti maddeen nageenyaa fi dippiloomaasii haalli kun hammaataa dhufuun bararaan daandii xayyaara Itoophiyaa gara Tigraayitti taasifamus addaan dhaabbatee jiraachuun himame. Kaaba Itoophiyaa keessatti mootummaan federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti walitti bu'iinsi kun bifa haaraan kan jalqabe waggaa ta'u sababa lola cimaa fi yeroo dhiyoo asitti gargaarsa idil addunyaa caccituudhaan naannichatti rakkooleen hamaa ta'e jiraachuu Aljaziiraan gabaaseeti jira. Haala nageenyaa amma Tigraay keessatti mul'ataa jiru yaaddoo guddaa waan uumeef daandiin xayyaara Itoophiyaa guyyaa irraa eegalee bararaa isaa gara naannoo Tigraayitti taasisuu kan dhaabe ta'uu beeksise. Haaluma kanaan daandiin xayyaara Itoophiyaa imala isaa magaalaa Finfinneerraa gara magaalota Tigraayitti taasisuu guyyoota hin beekamneef haqee jiraachuun ifame. Bararaa magaalaa Finfinneerraa gara magaalaa Maqalee taasisuu guyyoota 8 kan dhaabbate waggaa ta'u Finfinneerraa gara magaalaa Shiree guyyaa 3, Finfinneerraa gara magaalaa Aksuum guyyaa 2, Finfinneerraa gara Humaraa ammoo guyyaa takkaaf bararaa taasisuu addaan kutuu BBC'n afaan Tigree gabaaseeti jira. Akka riippoortarri BBC afaan Tigree magaalaa Maqaleetti argamu tokko balalliin kun akka haqamu waajjira tikeetii daandii xiyyaaraa irraa mirkaneessetti daandiin xiyyaaraa Itoophiyaatii fi hojjettoonni buufata xiyyaaraa Maqaleetti argamanis guyyaa irraa jalqabanii iddoo hojiitti kan hin deemnee fi yeroo boqonnaa akka taasisan boqonnaan kan kennameef ta'uu gaazexeessaan kun gabaaseeti jira. Hoogganaan biiroo geejjibaa naannoo Tigraay obbo Taaddalee Mangistuu dhimma kanarratti gaafii gaafatameef balalliin tun akka haqamtee dhageenye garuu sababni isaa hin beeksifamne jechuudhaan deebisuun ibsame. Hojjetaan daandii xiyyaaraa maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko ammoo balalliin kun kamisarraa qofaaf haqame jechuudhaan haa ta'uti malee sagantaa guyyoota itti aananii haala jirurratti hundaa'uun kan murtaa'u ta'uu ibsuudhaan murtee tasaa daandiin xayyaaraa Itoophiyaa fudhate tana bal'inaan ibsurraa if qusateeti jira. Haa ta'u malee ammoo daandiin xayyaaraa Itoophiyaatis ta'e qaamni mootummaa dhimma kanaan wal qabate ibsa baase kan hin jirre ta'ullee walitti bu'iinsa kanaan barraan xiyyaaraa akka addaan citu kan taasise maddeen nageenyaa fi dippiloomaasii kamisarraa ajaansi Firensi Pireesitti himanii jiraachuun gabaafame. Guyyoota muraasa dabran keessatti naannoo Salaamaataa bakka naannoo Amaaraa fi Tigraayitti wal lola jiran keessatti walitti bu'iinsi ka'uu maddeen AFP'tti himanii jira. Waraanni kaaba Itoophiyaa bara 2021 irraa eegalee hanga bara 2023tti odoo hin xumuramin namoota 100,000 lakkaa'aman ajjeesuun miiliyoonotaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaasuun ni yaadatama. Tigraayitti sagantaa nyaataa addunyaa dabalatee dhaabbileen gargaarsa namummaa akka ibsanitti uummanni hanga 80 ta'u gargaarsa hatattamaa kan barbaadan ta'uu ibsan. Haa ta'uti malee ammoo hooggantoonni TPLF maqaa buqqaatota qe'ee isaaniitti deebifna jedhuu fi maqaa tokkummaa jaarra jedhuun waliigaltee Piriitooriyaa aarsaa guddaan itti kafalame diiguudhaan ummata lolatti kaasuun dhiiga ummataa fi gatii xiqqaaf kafalchiisuu akka ta'e pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay duraaniitii fi amma waajjira ministeera muummeetti gorsaa ministeerota dhimma baha Afrikaa obbo Geetaachoo Raddaa barruu lola jalqabaa kana ilaalchisuun katabeen ibidda fi qabsiiftan ifumaaf oowwifadhaa jechuudhaan murnoota TPLF lola kana haaromsan akeekkachiisetti jira. Obbo Geetaachoo Raddaa qabsaa'onni kaayyoo uummata isaanii bu'aa siyaasaa gatii salphaaf akka hin fayyadamnee fi of eeggannaa akka godhan jechuudhaan gaafate. Waliigalteen Piriitooriyaa wareegama guddaa kafaluun galmaan kan ka'e karaa nagaatiin hojiirra akka ooluu fi lubbuun namoota hedduu akka hin banne qabsaa'onni mormii isaanii akka dhageessanis yaamichaa dhiyeessetu jira. Kana malees
aktivistiin Tigraay obbo Aluulaa Salamoon lola kaabatti jalqabe kana laalchisee barruu katabeen lola naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru mormuun lolaaf lakkii haa jennu jechuudhaan ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti qoodeen warri lola deeggaran lolli miidhaa malee faayidaa akka hin qabne hubachiisee jira. Aktivistiin kun ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxanseen kana booda waraanni jiraachuu akka hin qabne ibsuun waraanni diigumsa ta'uu isaa kaasuudhaan mormii isaa ibsate jira. Obbo Aluulaa Salamoon waggaa 3 irraa yeroo waraanni kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti deemaa ture aktivistii lola kaabaa deeggaraa ture hoggaa ta'u lola kaabaa irratti waraanni tapha aadaa keenyaati jechuudhaan waraana kaabaa jajjabeessaa turuun ni beekama. Haa ta'uti malee obbo Aluulaa Salamoon lola TPLF amma jalqabde kana cimsee mormuu isaa beeksisee jira. Yeroo ammaan tana haalli Tigraay jiru yaachisaa ta'uu kan ibsan hoggaa ta'u baankonni naannoo Tigraay qarshii 2,000 ol maamiltoota isaaniitiif dhiyeessuu akka hin dandeenye gabaafamee jira. Haalli nageenyaa yaachisaa waan ta'eef namoonni maallaqa baafatan garmalee dabalaa dhufuun maallaqa baankii baafachuuf hanga guyyaa 1 fi 2 namatti kan fudhatu ta'uunis ibsamee jira. Waraanni wayyaanee biyyoota itti aanan kana keessatti lola guutuu banuuf qophii xumuraa akka jiran odeeffannoo miidiyaalee adda addaa baatee ibsitee jirti. Hidhattoonni garee waraanaa kutaa 33 miseensonni waraanaa 330 akka ta'an ganamarraa kanarraa jalqabanii gara godina raayyaatti imala isaanii jalqabanii jiraachuun himame. Tigraay keessatti guyyoota 4 dabre kana waraanni TPLF fi Tigraay iddoo Salaamaataa jedhamtu naannoo Amaaraatti walitti dhiyaatu keessatti kallattii lamaan dhukkaasa jalqabuu fi naannoo takkasitti lola jalqabaniin guyyaa 2 dura waraanni kun meeshaa waraanaa dabalatee namoonni 5 booji'amuu isaanii odeeffannoo argamteen karaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii lammii miidiyaatiin gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa kana fakkaatuun battala odeeffannoon tun baateen waraanni TPLF fi murni lama kallattii lamaan dhukkaasa kan jalqaban hoggaa ta'u kallattiin tokko naannoo takkasee ba'aa naannoo Salaamaatti bakka addaa Miccaar jedhamtutti hoggaa ta'u kallattii biraatiin ammoo naannoo takkasee gara dhiyaatiin naannoo Ambassaa Maabruuk jedhamtutti dhukkaasni banamee jiraachuunis ibsame. Lolli Tigraay Salaamaattaa keessa banamee yeroo ammaan tana Walqaayititti sochii waraanaa yaachisaa ta'e mul'isaa jiraachuun himame. Naannoo Tigraay bakkeewwan akka Diimaa fi Takkasee keessatti sochiin waraanaa cimaa ta'e kan mul'ate hoggaa ta'u humni hidhannoo guutuun socho'u karaa laga Takkasee bobbaafamanii jiraachuun himame. Dhimma lola kaabaa waraanni TPLF fi haaromsa kana laalchisee hanga odeeffannoon tun dhaqqabdetti gama mootummaa federaalaattis ta'e gama biiroo bulchiinsaa fi nageenya Tigraay irraa ibsi kenname kan hin jirre ta'uu isaati. Itoophiyaan humna nagaa eegsisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti biyyoota loltoota dhaabbata nagaa eegsisaa addunyaatiif gumaachan keessa sadarkaa 4ffaa taatee jiraachuun dhaga'ame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 1948 irraa eegalee addunyaa guutuutti namoonni miiliyoona 2 ol ta'an nagaa eegsisuu ta'uun tajaajilaa kan turan hoggaa ta'u yeroo ammaan tanaa kan ammoo loltoonni 65 ol nagaa eegsisuu irratti kan argaman ta'uu isaati. Ergama nagaa eegsisuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti loltoonni nagaa eegsisan 4,400 ol lubbuu isaanii kan dhaban hoggaa ta'u biyyoota 100 ol ergama nagaa eegsisuudhaaf loltoota gumaachanii jiran keessa Itoophiyaan sadarkaa 4ffaa qabachuu dhaabbanni kun beeksisee jira. Biyyoota kanneen keessa Itoophiyaan jalqaba bara 1960tti Hoongoo keessatti nagaa eegsisuu irratti kan hirmaatte hoggaa ta'u yeroo ammaan tana loltoota 1,527 gumaachuun biyyoota loltoota dhaabbata kanaaf gumaachan keessa sadarkaa 4ffaa qabattee jiraachuun ifame. Bara 2016 hanga bara 2019tti Itoophiyaan ergama mootummoota gamtoomanii keessatti loltoota gumaacha guddaa kan goote hoggaa ta'u loltoota baay'ee Abiyyi Laayiberiyaa fi Daarfuur keessatti bobbaaftee turteen injifannoo boonsaa galmeessuunis gabaafame. Loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa eegsisuu irratti lubbuun namoota 142 kan dabre hoggaa ta'u yeroo ammaan tana Itoophiyaan nagaa eegdota dubartoota qofa 164 gumaachuun ibsame. Itoophiyaan nagaa addunyaa eegsisuudhaaf loltoota gumaachitee fi loltoota dhaabbata kana keessatti nagaa kabachiisuuf lubbuun wareegamaniif dhaabbanni United Nation Itoophiyaa galateeffatee jiraachuu guyyaa kaleessaa gabaasuun mul'ate. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtan turtii gaarii.